Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaan Waaqayyoo biyya jirtanitti isiniif haa ta'u. Attam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Nagaatti fayyaatti nu eegee har'as immoo jiraannee akka maqaa isaadhaan akka isa galateeffannu har'aan nu ga'eera. Sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerra. Waaqayyo galata isaa ulfina isaa fudhatu. Har'as egaa luba qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaadhaan dhuftani. Baga nagaan nu eddan. Ameen ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyoo isinillee baga nagaadhaan dhuftanii sheerii gochuu isin irraanfatinaa. Waaqayyo waan guddaa nu gidduutti hojjechaa jira. Barsiisi jalqabame kun immoo dhugumaan jireenya tokkoo keenyaatiif diinni keenya eenyu akka ta'e baraa jirra waan ta'eef itti of qopheessaa. Waaqayyo waan nutti dubbatu kana hundumaaf of qopheessaa. Mee Waaqayyoon hin kadhanna Waaqayyotti darbee akka dubbatuu fi yeroo kana Waaqayyotti dabarsinee laanna. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa Gooftaa keenyaa galanni ulfinni hooqubaan saganni illee siif haa ta'u. Nagaatti fayyaatti nu eddee jireenyatti nu jiraachiftee yaa Waaqayyo. Guyyattii kanaan nu ga'uu keetiif nama har'aa nu godhuu keetiif bara baraan teessoon kee galataa nagu. Araara kee nu baay'eetta. Eegumsa keetiin har'aan nu geesseetta. Ammas bantii Waaqaa bantee gidduu keenyatti argamtee ibidda Hafuura Qulqulluutiin garbicha kee tuqxee afaan godhattee ittiin dubbachuun galama kana yaa Waaqayyo Gooftaa yaada qabdu akeeka qabdu Gooftaa garbicha keetti dhimma baatee saba si dhaggeeffatu bira akka geessu yaa Gooftaa Hafuurri Abbaa Ormaa irraa rukutamee hojiin dukkanaa irraa rukutamee eenyuun loluun akka nuuf ta'u yaa Waaqayyo sirriitti barree Gooftaa hidhannee dubbii kee mi'a lolaa kee hidhannee yaa Waaqayyo diina keenyatti akka baanu maqaa Iyesuus Kiristoosiin nu gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo kanatti yaa Abbaa kan nuun mormu ammayyuu hojiin isaa akka rukutamneef yeroo hundumaa summii isaa inni facaasu hin rukunnaa maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutamee gara Si'oolitti kan gadi bu'u haa ta'u. Qilleensa kanarraa lafa kanarraa galaana keessaa lafa jala abidda keetiin kan nyaatame haa ta'u. Yeroon kun yeroo keetii yaa Gooftaa yeroo kanatti dhimma ba'i sitti dabarsinee laanneerra. Ati ulfina keetiin gidduu keenyatti ol jedhi nu immoo gadi jenna. Maqaa Iyesuusiin si kadhanne. Ameen. Amen. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Iyesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Amma gara faarfannaatti darbinaa faarfannaadhaan waaqeffanna. Nama kakuu beelin danda'u nama kakuu nama kakuu haalli si ulchime nama kakuu. Nama kakuu sadunenu nama kakuu nama kakuu chamsani no nama kakuu belin dondo nama kakuu halisi ultime nama kakuu sadunenu nama kakuu sodachi saglensa hurse wanta addunyaani wal harkaa fuudheetti wennu dacheen kaaketulluun wal guuree yoo didime heenaan kaakuu dhangaame iddoo anaaf yaadame danda'ummaatiin amanaa danda'ummaatiin amanaa danda'ummaatiin amanaa kaleessa kakuudhaani gaafan manaa ba'ee hinduut kan jedhuuni sagaleen dhaga'ee alaaleani maafan mataa cabaa gulantaa guddinaani dura kootii qabaa alaaleani maafan mataa cabaa sagantaa guddinaani dura kootii qabaa nyaatu galaanni jabaa danuun gimsee Yesuus tuka kun manana baase diidana waale eebba lafataa isa na waamne jalaana waata nama kakuu chamsani no nama kakuu
nama kakuu beelin danda'u nama kakuu na'e nama kakuu haalis yoo cime nama kakuu nama kakuu saduun inni nama kakuu na'e nama kakuu caamsaan inni nama kakuu nama kakuu beelin danda'u nama kakuu na'e nama kakuu haalis yoo cime nama kakuu nama kakuu saduun inni nama kakuu na'e. Dukkanni dachee dhuunfatee dhaloota yennaa'u qalbiin goototaas bututee yoo jedhee nagaan jiru duuti mandaraa tola galee laphee moototaa hordofu qilleensi bitaa ittiin galu nama kee duuti nan gafu nama kakuu caamsaan hin dha'u nama kakuu na'e nama kakuu beelin danda'u nama kakuu na'e nama kakuu haalis yoo cime nama kakuu nama kakuu saduun inni nama kakuu na'e nama kakuu caamsaan hin dha'u nama kakuu nama kakuu beelin danda'u nama kakuu na'e nama kakuu haalis yoo cime nama kakuu nama kakuu saduun inni nama kakuu na'e. Hallelujah, maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nama kakuu wanti danda'u hin jiru jedhanii faarfataa jiru. Waaqayyo waaqarraa dachaa isaan eebbisuu faarfattoota kana lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa eebbifama. Waaqayyo gooftaan maccaa waaqarraa isin haa eebbisuu. Hordoftootaaaf dhaggeeffattoota TV kanaan hunduma keessan attam jirtu nagumaa Waaqayyo nu gargaaree Waaqayyo nu eegee Waaqayyo araara isaa nuuf baay'isee arras akka isa waaqeffannu sagalee isaa akka dhageenyu akka dhageessisnuu fi Waaqayyo isa yeroo kana nuuf laateef galanni haa ta'u. Ameen. Waaqayyotti guddaa gammannaa torban keenya torban nagaa ture. Egaa haalli isaa barri isaa ulfaataa yoo ta'e iyyuu Waaqayyo inni nu wajjin hin jiru garuu haala hundumaa gararraadha. Lola hundumaa gararraadha. Wallaansoo hundumaa gararraadha. Waaqayyo nu wajjin har'aan nu ga'eera galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa jirra. Egaa kan barsiisu hafuura qulqulluudha. Barsiisaa dhugaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Lolatti jabaachuu waan jedhu macaafa qulqulluu keessaa walii wajjin barachaa jirra. Lolatti jabaachuu, lola hafuuraa, wallaansoo amantii isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Lolli keenya namoota foon uffatanii wajjin miti. Yoo nama foonii ta'an iyyuu akka yaada foonitti nama lolla miti isa jedhu ilaalleerra. Torban darbee eenyu wajjin wal lollare erga akkas ta'e isa jedhu seexanaa wajjin wal lollaa jedhe. Kana yeroo hundumaa beekuu qabna, yeroo hundumaa hubachuu qabna, yeroo hundumaa kanarratti bobba'uu qabna, kanarratti qabsaa'uu qabna, yeroo hundumaa seexanaa wajjin akka wal lollu. Egaa iddoo afuritti illee ilaallu seexana isa kam? Seexana isa kam? Lolli keenya seexana isa kamii wajjin isin yaadachiisuu fi tokkoffaa seexana isa wallaalchifatu wajjin, seexana isa of gageeddaruu danda'u wajjin. Hubadhaa obboloota tokko seexanni of gageeddaruu danda'a, wallaalchifachuu danda'a. Of gageeddaree wallaalchifatee gara keenya dhufa. Gurraacha qofa miti isa jedhu ilaalleerra. Yeroo tokko yeroo inni ergamaa ifaa fakkaatee nutti dhufus hin jira. Gooftaa Yesuus Yihudaama keessa taa'etu qore dabarsee salaata. Yihudaan gooftaama jala ture, gooftaama bira ture, qarshii baataa isaayyuu ture. Seexanni karaa nun hin eegne yeroo inni itti dhufu jiru. Karaa nun hin yaanne, karaa isa bobaa keenya jalaa yeroo nun itti nutti dhufee nu miidhuu barbaadu jira. Phexros keessaanis dhufeeraa inni. Phexrosin akkas jedhee ifate kuni seexana na turi na duraa ati isa lafarraa malee hin yaaddu. Kanaaf seexanni isa of gageeddaruu danda'u. Tokko lama jalatti kan nun ilaalle immoo seexana isa haxxee isa abshaala. Warra jalqabaa Addaamiif waaniin kan inni itti iddootii kaachise, kan inni qullaa isa godhe haxxummaadhaan itti dhaqe. Haxxee ture boofni jira. Haxxummaadhaan waan isaaniif yaade, waan isaaniif ho'e, waan isaaniif gadde
yaada isaan gargaaru waan fakkaatu fudhatee dhufeetu iddooti isaan kaachise. Lolli seexanaa inni guddaan maayin iddoo waaqayyo nu kaa'ee nu kaasuu barbaada. Bakka waaqayyo nu kaa'ee nu ari'achuu barbaada. Seexanni maaliif kiristaanota amantoota lola yoo jenne tokkoof firoo tokko maayinni waaqayyo wajjin walitti nu buusuu barbaada. Waaqayyo wajjin gargar nu baasuu barbaada. Kanaaf nu lola. Kana gochuuf immoo haxxummaa kamiyyuu hin fayyadama seexan. Hin fayyadamu. Kanaaf seexana isaatti hojii wallaansoo wal qabna waan taaneef jabaachuu qabna kiristaanonni, jabaachuu qabna amantoonni. Tokko sadii jalatti immoo maal jenne seexana isa kam isa aarii qabu. Maaliif aaree seexanni jennee yoo yaadde murtoon inni dhumaa isaaf kennamuudha. Iddoo isaaf qophaa'e isa bara baraatti darbatamuudhaaf yeroo gabaabaa akka qabu waan beeku. Aaree gara keessanitti gadi bu'ee jira. Seexana isa aarii qabu. Maaliif kophaa baduun barbaadu. Arras na dhagaa jiran kophaa baduun barbaadu seexan. Kanaaf maraata. Kanaaf achi bu'aas bu'a. Kanaaf tokko isa beekaadhaan, isa wallaalaadhaan, isa sooressaan, isa hiyyeessaan, karaa fiilmiidhaan, karaa warra siyaasaa, karaa gara bara kana yoo ilaaltanii baratti seexanni maraachaa jiru. Iyyoobiin maal jedhe? Iyyoob yommuu dhaqee fuula waaqayyoo dura dhaabate seexanni biyya lafaa keessan asiifachi naanna'aa ture dhufe. Biyya lafaa kana keessa naanna'ee kan inni waan baay'ee gochaa jiruuf maal aarii qaba. Kophaa baduun barbaadu. Kana lollaqa. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo inni kanarratti dibee nu kaasa. Waaqayyo inni kanarratti afaan keenya dibee kaasee galanni isaaf haa ta'u kan akka lolluuf dhoksaa isa nutti himaa jiru. Isa tokko afur jalatti immoo maal jenne? Seexana isa nu gingilchuu barbaadu wajjin wal lollaa'e. Isaa danda'amnaan seexanni nu gingilchuu barbaadu. Ilaa obboloonni hubadhaa. Obbolootonni hubadhaa. Tajaajiltoonni hubadhaa. Seexanni nuuni karaa argannaan fucha argannaan nuuni gaafa waa'ee Iyyoob qorattanii yommuu waaqayyo inni kanaaf miti kan inni na waaqessu waan barbaadde dhaqee irratti jedhe sanatti daqiiqaa gidduutti inni tokko dubbateen fitiin ijoolleen hin dhumte qabeenyi hin dhume loonni hin dhumani sangaan hin dhumani waan hundumtuun akka dhumu godhe. Itu waaqayyo dalasaa nutti ni ijaarre, itu waaqayyo dallaa nutti ni ijaarre, itu waaqayyo eegumsa isaa keessa nun jiraachisu ta'ee seexanni nuuni. Kanaaf hin luufnus. Hiluuf hin qabu. Loluu qabu. Maqaa Yesuusiin. Humna maqaa Yesuus keessa jiruuni loluu qabna jarana sanuuni isa nu gingilchuu barbaada. Har'a immoo lammaffaa lolli keenya wallaansoon keenya eenyu wajjin amantoota. Wajjin wallaansoo qabna. Wajjin wal lolu. Lammaffaa humnoota aboo qabaniif gooftummaa qabanii wajjin. Meedha gaasuutuma humna ilaa beekaa ilaa humna hayyaalaan humnoota aboo qabu gooftummaa qabu kan inni wajjin wallaansoo wal qabu kan inni wajjin wal lolu kan inni wajjin wal falminu lolli keenya lola salphaa lola yaraa lola akkasumaan miti humnoota jedha. Humnooti kun immoo aboo qabu. Gooftummaa qabu. Humna waanta ta'eef miidhuu danda'a. Cabsuu danda'a. Ajjeesuu danda'a. Balleessuu danda'a. Waa gochuu danda'a. Humni waa tokko gochuu danda'a. Engadda isinitti meera. Wanta isinii dhugaa ba'e suni diraamaa miti yookaan waan an huume miti. Ituu kadhannuu mucaan tokko hafuura hamaan qabamtee ganamaa kaafnee amma sa'aatii 12tti kadhan soomaaf sagadan. Hafuurri suni kiyaa ba'uu didee baay'ee nu rakkisa. Riyaan kun gidduutti ka'ee macaafa qulqulluu keessaa Qolaasaayis keessaa fannoo irratti isa cinqaare yommuu inni jedhee kutaa kana dubbisu sagalee waaqayyoon hojjeta waan ta'eef iyyee caraanee mucaa sana keessaa ba'e.
jilbeenfannee kadhachaa turre isiniin jedhe. Egaa ka'a Waaqayyoon galateeffannaa yommuu jennu mucaan tokko achumatti jilbeenfatee hafe. Amma ammaatti na dhiba. Jilbeenfatee immoo hafu ka'ii lafaa ka'uu hin danda'u. Maali? Miilli koo gullawwaasheera kanaa gadi. Paralyzed na ta'ee jira. Dhuguma iyyuu dhannee riyaa koo tokko wajjin yommuu ol kaafnu deebi'ee washishee jedhe. Yommuu ol kaafnu maaltu maal ta'e naani seexana amma isheen tala keessaa baatee ture ituu darbaa jirtu miilla koo cabsee darbe. Argitu kuni waan an arge waan dhugaan isinitti maqan. Lallaba koo ifachuuf tajaajila koo himachuuf. Seexanni humna qaba. Kanaaf humnoota haboo qabanii hojii wallaansoo ol qabnaa. Mucaa sanaaf harkarra keenya kadhannee yeroo sana miilli isaa fayyee deebi'ee kennu gidduu dhaabateetu Waaqayyoon galateeffata. Lolli keenya gaa humnoota haboo qabanii wajjin wallaansoo ol qabna. Gooftaa Yesuus iyyuu akkas jedheera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 9-10 balbalichi kana inni onaan ol galuun fayyaa waliin galaa gadi simbaa eedicha san ergata. Hattuun waa biraa fituun ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif, hirraafa qabaataniifis dhufeera. Hattuun maaliif dhufaa jedha? Qaluudhaaf, balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf dhufa. Isa balleessu kan, isa ajjeesu kan, isa qalu kan, isa kana gochuudhaaf immoo amma yeroo isaa ga'utti haboo isaaf kenname kanatti lolla jiran. Sila yeroon qophaa'uun waa tokko yaadadha. Ijoollummaa kootti mucaa xinnootu nu jalaa boqote. Mucaa abbaa kootii mucaa xinnoo ji'a 3tti boqote. Yeroo si bataskaanaan achiyyuun jira xinnoo ta'ee. Mucaa sana awwiltii ishee hojjechiifna abbaa koo wajjin. Awwiltii ishee hojjechiifna. Yeroo sana ijoollee lamatu obbolaa lamatu du'e. Obbolaan kun akkamitti du'an nan beeka ijoollummaa kootti. Obbolaan kun obboleessi inni dhiiraa obboleettii isaa kana rukute waa balleessinaan. Attamumatti na rukutaa ittee bishaan tokko jira bishaan abbaa dalleedhani biyya keenya achi keessa dhaqxee of buufte. Bishaan keessa of buuftee duuti. Yommuu namni boo'icha jalqabu manatti ol galu obboleessi bakkeetti yeroo dhufu maal taate jennaan isa diree deebiti bishaan keessa of buuftee duutee jennaan akkamittan obboleettii koo ajjeesee jiraadha jedhee innis fiigee dhaqee bishaanichuma keessa of buufe. Hinduu lachuun isaanii hin du'an. Mucaa keenya kana biratti awwaalaman awwaalli isaanii lama ta'anii awwaalame bara saggadda guddaa ture. Nan yaadadha. Yeroo dheeraa booddee ofii kooti gara waldaa maqaan Yesuus hin dhufee gara amantii kanaattan dhufe. Utuu Waaqayyoon kadhannu sagantaa Faus Pirogiraamii kan jedhamu sagantaa fayyinaa jira jimaata. Ituu kadhatamu haadha tokkorraa hafuurri hamaaniyya seexanniyya. Hafuurri hamaan kun yommuu irraa hiyyuu ati dhaqii keessaa baasii jedhanii natti kennan. Haadha kanan beekuun. Dhaqee yommuu kadhadhuufi hafuurichi maal jedhee iyyaa? Hafuurri ishee keessaa maal jedhee iyyaa? Ijoollee ishee lama galaafadhee amma immoo ituun isheedhaaf deemaa jiruuti na qabattanii na argattanii wayyoo jedhe. Hinifannee keessaa ba'e. Isa booddeen haadha kana teessiseen hojii naasa'utti kee. Isin eessa safarri keessanan safarri koo akkas jedhan. Ijoollee isin jalaa boqotti qabdi jennaan eeyyee ijoollee lama akkasitti na jalaa du'an yeroo isaan jedhan ijoolleen suni ijoolleen ijoollummaatti deebi'u. Bishaan abbaa dallee keessa bu'anii ijoollee du'anii. Alla argitu yeroo sana obbolaatu wal lole jenneen. Obbolaatu wal lole jenne. Kan kana godhe garuu hafuura hamaa. Isa ajjeesudha. Isa nama miidhuudha jira. Kanaaf lolli keenya humna jedhana humna ajjeesu qaba. Humna balleessu qaba. Humna waa raawwatu. Humna waa hojjetu qaba. Mee waa tokko dhugaatti isinii dabalame gara na dhibe siree kanaan siree magaalaa Masireeti konfiraansii dhannee deebina. Tajaajiltoonni gara nama 7 taanee deemu.
Ituma sireetii deebi'aa jirru magaalaa siree jedhamtutti naannoo Ginciidhaa fi Finfinnee gidduutti konkolaataa manuma ittiin adeemnu irraafame kufuudhaaf jedhee irraafame. Namichi mariin qaba maal jedha irraafame hundumti keenya hidhifanne saxxennaan dhaabate. Maaltu maal ta'een maal isaan beekanii fireeniin nagaadhaa mariin nagaadhaa makiinaan hundumtuu nagaadha. Maa inni nannaa inni alaaqamedha namichichi. Yehoona ayil maxxaanna gaffaan humnuma tokkotu dhufee na dhiibe argitu makiinaa galagashuu barbaada konkolaataa galagashuu barbaada. Achumaan nu balleessuu barbaadaa jechuudha. Dhugaadha. Lolli keenya eenyu wajjin hubadhaa kiristaanota humnoota haboo qaban haboo duwwaa miti gooftummaa qabu gooftummaa qabu. Biyya lafaa isa dukkana kana keessa jiru warra seerratan gooftummaa qabu macaafa qulqulluudha. Akkeedha ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 gubbaarraa akkasin sodaattaniin miti isa lollu akka nuun beeknuufan isinitti dubbachaa jira. Nuyi kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa ammoo harka isa hamaa jala akka jiru beeknaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuyi kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa ammoo harka isa hamaa jala jira. Bitee jira jechuudha mo'ee jira. Lolli keenya gaa humnoota haboo qaban. Efesoon boqonnaa 6 akkas jedha. Sagalee Waaqayyootiin inni isinitti dubbachaa jiru lakkoofsa 12 nuyi namoota foon uffatan wajjin wallaansoo ol qabna miti. Garuu humnoota haboo qabaniif gooftummaa qabanii wajjin malee haboo qabu. Gooftummaa qabu. Garuu gooftaa gooftotaa inni ta'e Yesuus nu wajjin jira. Ameen. Inni Waaqa irratti lafa irratti haboo guutuu isaaf kenname Yesuustu nu wajjin jira. Maqaa kanaan lolu maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Humnoota haboo qabu gooftummaa qabu. Gooftaa jechuun waan nama irratti mo'u. Dhugaadha. Waan nama bitu nama irratti mo'uu danda'ama. Nama bituu danda'ama. Mee yeroo tokko dhaabannee of gaafannu mee waanuma ta'aa jiru kana hundumaa yommuu ilaallu nama foonii duwwaa wajjin walitti hin qabu. Warra siyaasaa kana duwwaa wajjin walitti hin qabu. Maa inni humna kana dudduuba jiru? Maa inni kana irratti mo'ee kan jiru? Akka namni dhiiga dhangalaasu, akka namni lubbuu balleessu, akka namni nama fixu kan godhu kun maa inni? Kana dammaqnee loluu qabna. Humna dudduuba jiru kan humna gara kanaatti nama dhiibu kan gara badii gara waan hamaatti gara waan jallinaatti namni dhalootaan waan hamaa gochuudhaaf dhalate miti. Nama irratti mo'ee kan jiru jira. Maqaa Yesuusin waraanamu bal. Ameen. Nama irratti mo'ee kan jiru. Phaawulos Efesoon irra akkas jedha nurratti iyyuu mo'ee tureedha. Nu gooftaan beekin dura iyyuu nurratti mo'ee ture. Yesuus dhufee garuu jalaa nu baase. Ameen. Warra gooftaa qabnu nurratti aboon qabu. Maqaan isaa eebbifamu. Hallelujaa. Torbaan qabaarra aangoo diinaa hundumaarra akka jettaniif haboo isiniif kenneera. Galanni isaa haa ta'u. Marsii yoo dhudhan iyyuu isin miidhedha. Hallelujaa. Gooftaa irratti aboo nuuf kenneef galanni haa ta'u. Ameen. Kana akkas jedha. Yenan dubbisaa Efesoon boqonnaa 2. Isin kanaan dura irra daddarba keessaniin cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Karaa hafuuraa duutanii turtan cubbuu keessaniin irra daddarba keessaniin yeroo sana isinii toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiruufis isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Amma iyyuu warra Waaqayyoof hin abboomamne warra Waaqayyoon hin amananne warra Waaqayyoon hin beekne gidduutti hafuurri hamaan sun hin hojjeta. Isin iyyuu yommuu hojii foonii duukaa bu'aa turtan hojii biyya lafaa kanaa duukaa bu'aa turtanii hafuurrichi suni isin irratti mo'ee ture. Karaa Yesuus Kiristoos garuu bilisa baaneera. Ameen.
nusun dubbi keenya hawa foon keenya duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaatti yaada warra akkasii gidduu jiraanneerra kanarraan kan keessi akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa waaqayyo jala garree turre araarri waaqayyo garuu waan nu baay'ateef jaalala isaasa guddaatiin nu jaallate maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf eenyuutti lol isa namarratti mo'uu danda'u isa gooftummaa qabu maqaa gooftaa Yesuusin ammayyuu isin biraa ganama nu biraa galgala haboo mucummaa nuuf kenname ni abboomna inni namarratti waan hin taane addunyaa kanarratti hojjechaa jiru sagalee kanaan kan galagale haqa. Ameen. Galagalu. Ajajeera walii galee ajanna maqaa Yesuusin lafa jiru kan kufi haqa. Ameen. Kuffisa waaqayyo. Kuffisa waaqayyo lafaan naa. Ameen. Waaqayyo ni Daani'eel jillee Gooliyaadiin galagashe isa saba dhiphisu isa biyya dhiphisu isa ummata dhiphisu isa addunyaa dhiphisu isa namarratti moo'e nama bitee gooftummaa irra taa'ee tarsiimoon taane baaf karooran taane baaf sagantaan baane baaf nama fitu kan lolaa jiran humni maqaa Yesuus hin diiga humni maqaa Yesuus hin galagash. Ameen. Humni maqaa Yesuus hin kuffisa. Ameen. Humni maqaa Yesuus sarrayyuu hin hojjeta kiristaana dammaqee nama jirtu humna maqaa Yesuus. Hallelujah. Hallelujah. Humni maqaa Yesuus Kiristoos hin diiga. Ameen. Ameen. Lolli keenya eenyu wajjin humnoota hayyaalaan hayyalaan mangistaat kan jedhaman jiruni hayyaalaan haboo qabu ስልጣን ያለው በሰው ላይ መንገስ አቦ ወፍቱማ ሰቀቦችን ወሎን ከናፈን አፉረ ቁልቁሎችን ሊገሌ ክርስቲያኖተ በረከነ ከሰ ጅሩ አቀስ እንደመጠነ መርባት አሜን ተመቃ ሎላ ከነ ተባጣ ሎላ ከነ ተጭማ ገለኒ ሳፈተው ሰደፋ ቆሽኒ ደበለን ኡሙራ ሎሊ ኬኛ ወላንሶን ኬኛኞችን መጮታ አፉሮታ ሐሜኛዎችን እላዳጋ መጫ ሰራዊት አፉራ ሐሜኛ ሜላላን መጫን ቁልቁሉና ከንቲካው መጮታ ባየረቹ የክፋት ሰራዊት መጮታ መጫ አፉራሞ ሎሊ ኩሎ አፉራት ነሞኒ አፉራ ስኒቀል ነሞኒ ዋቀዮ ስኒቀል ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ ነው ወገኖች ሎላ አፉራ ሐሜኛሞ መጫ ሐሜኛ አፉሮታ ኢሰከናን ወሎላን እንኩኒሞ ገረብየ ለፋት ገደርበተሜ ጅራ እንገደስኒ ዱብሼራ ሙላታ ዮሐንስ በቆና ኩደለም ለኮሰ ሰገል ጉባራ ቢኔስች ጉድች አከጀዌሱን ቦፍኒ በረዱሪ እኒ ዲያብሎስ የቀነ ጀደሜ ጉቱማ ቢየለፋ ወላልቺሱዳፍ ገረብየ ለፋት ገደርበተሜ ኤርገሞኒ ሳስ ኢሳዎችን ገደርበተመን ኢላማች ኤርገሞታ ቀባንስ ከነርገቱ ቀባ ኤርገሞታ ቀባ ኢሳዎችን ገደርበተመኒሩ isa kana wajjin wallaanso wal qabnaga machoota afuurota wammenya inni efesoon irraa ammoo akkas jedhee ka የዚህ ዓለም ገዥ bisu sagalee waaqayyo akkas jedhala randeebiya nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo hin qabnani garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan gaame biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan machoota afuurota ammeenyaa warra bantii waaqaa keessa jiraatan wajjin wallaansoo ol qabu kananni saafato lola salphaattiin jiru waraana salphaattiin jiru duula salphaattiin jiru machoota afuurota hammeenyaa warra biyya lafaa isa dukkana kana keessa jiru seerratan
አማሪፍ ሳከዘ የዚህ ዓለም ገዢ ከሆኑት ጋር ከገዢ መንፈስ ጋር ነው የምንጣለው የምንዋጋው አፉራ ሰብየለፋ ቢቱከን ቢየለፋ ሴረቱከን ቢየለፋ ይሰዱከነ ከሰ ጅሩ ከና ይሰብቱከና ወጅ ወላን ሶልቀም ከና ወጅን አልፈልሚን ከና ወጅን ሎልከ ማና አመንቶታ ክርስቲያኖታ ደመቃ ማለት ተደመቅ ሀካኑ ከነረት ሀበባል አኔ ከነረት ገራን ኮነ ጉባታ አደረ ገራን ኮነ ቦባል ኡኩባን ቀበቴ ኔላ ኡኩበነ መሌሮ ተቆ ኡኩብዩ አፉራ ማዳ ኡጋድ ዮ ተቆ ተርጊቱ ከደተኒ የሙ ከሳባኒ አፉሪ ተቆ አኒ ኤችአይቪ ደ ካለያነ ከሰካይ ኦነነ ከሰካይ ኡጋድ so covid kana malif tawdi su dandare afura kun ኡጋድ isa warra siyasa kana dudduba garo diga dugus lubbu ballesus mana gubus nama ariyatus seeran taane baasus ኡጋድ lolu kam ኡጋድ fon qabesa duwa danne taun kam kristiyanon amanton warri sinigal biya lafasa dukana kene kesa jiru sa seeratu kanan wallan so qalbu kam namna kana gan qaban namna kana hojjetan namna kan guddan namna kan wajin inti waaqeffan namna kana melke sanadem namna kan wajin injiraane kan god oji afur hamati kanaf lola kanatti jabaachu qabna male caljennema isa warri siyasa asan waa asaun kam isa media na so waa asaun kam isa FB kun aso waa asaun kam maal tujira kana duddum waaqayyo jakenya bar amen waaqayyo jakenya banu baraka amen ijafura kenya no fabanu waaqayyo amen isa amanti do godate protocol amanti do godate kana hojjetu amma giddu kana sinni babiya kana keessa walda Christ armiti lafa nabiyyu cufa tajajilutti afura hamatu military keessa be warra wataadara keessa be hinde kamsiise kun namoota baay'ee hinde kamsiise eyye yerootti bu'amu inaara hinde kama hinde kam innis kama warra YouTube dhaan taani sadee karat yeroo isaan mana dhugaatii dhaqan yeroo isaan mana sirbaa dhaqan yeroo isaan iddoo biraa dhaqan maaliif hinde kam hojii isaati maaliif inaara isa barbaada nama keessa ba'ummaan nama arsama kun afurra hamaa yoo nama keessa be afurri turaa yoo nama keessa be nama jeesu nama keessa nama balleessu nama keessa be ኡጋድ nama dhimma baasaa ta'a biyyaaf loltuu dhimma baasaa ta'a malee ኡጋድ isa akkasii kun mootummaa ta'e isa akkasii guuree dhaqiyyuu tajaajila itti geeffadha malee keessaa baasu ኡጋድ garuu inni kaan hin dheekkame maa inni kun nama duwwaa gochuun qabu afuura nama dudduuba taa'ee amantii do'oo godhatee ekeraa do'oo godhatee biyya kanaan iyyuu addunyaan iyyuu taphatu ittiin loluu qaba. ኡጋድ Gooftaan kanarratti ammayyuu nu akaasu. አሜን Kanaaf amantootaa wangeelli loltoota kiristoosiin egaa maal jedhaa mi'a lolaa fudhadhaa mi'a lolaa hidhadhaa. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Mi'a lolaatu nu barbaachisa. Meeshaa lolaatu nu barbaachisa. Akka jedha sagalee Waaqayyoo boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee kanaa achi gooftaatti humna saangoo qabeessatti jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. አሜን Waaqayyo mi'a lolaa nu haa hidhachiisu. አሜን Mi'a nu barbaachisa. Lakkoofsi 13 akkas jedha. Kanaaf guyyaa hasa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa jedha. አሜን Maaltu nu barbaachisa? Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhachuu. Isa kan Waaqayyoo hidhachuu. Waaqayyoo mi'a lolaa isa kan saatii nu haa hidhachiisu. አሜን
mi'i lolaa keenya moo maal fakkaata maaliin lollaa isa jedhu torbeetti hu waa'ee mi'a lolaa keenya fudhadhaa hidhadhaa jedha amma garuu lolatti jabaachuu qabna jabaachuutu nurra jira akkas jedha Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaa mormaa inni isin dhiisee baqata. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Hallelujah. Karaa tokko yoontu dhufe torbaan nu baqata. Ameen. Hallelujah. Haboon siif kennameera. Haboon naaf kennameera. Haboon nuuf kennameera. Akkas jedha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaa mormaa inni isin dhiisee baqata. Ameen. Seexana isa mo'amaa, seexana isa kufe, seexana isa darbatame, seexana isa morma hin qabne lolla. Ittiin mormaa inni immoo maal ta'a? Isin dhiisee baqata. Mormi, rafiin mormi, dammaqii mormi. Phexros duraa boqonnaa 5 irraa akkas jedha. Lakkoofsa 8 of qabaa dammaqaas seexanna majaajiin keessan akka leenca yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee naanna'e. Argitu dubbii Waaqayyoo kan namatti tolaa sagalee Waaqayyoo. Of qabaa dammaqaas seexanna majaajiin keessan akka leenca yeroo beela'ee aaduutti aadee naanna'utti leenca beela'ee aadu laalaa hin naanna'a. Maal dhageessisa hin barooda hin xirqana sagalee dhageessisa leenci dallaa keessatti teen fudhatu attam godha ala dhaabatee yeroo manni bookkisutti aluma dhaabatee yeroo inni sagalee isaa dhageessisu saawwii dallaa cabsitee baatee dhaqee afaan isaa buuti. Seexanni dallaa keessa lixuu hin danda'u ala taa'eetu waa darbata ala taa'ee waa nutti erga. Akka leenca beela'ee naanna'utti isin naanna'ee aadaa. Kanaafuu ni liqimsuu barbaada wanta ta'eef ittiin mormaa. Isaa danda'amnaan nu liqimsuu barbaada. Kanaaf halol maaliin lolla? Maqaa Yesuus Kiristoos isa waaqarratti lafarratti haboo guutuun isaaf kenname. Ameen. Akkeedha Yesuus. Seexanni biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerrata. Yesuus inni nu wajjin jiru garuu isa waaqarrattis isa lafarrattis haboo guutuun isaaf kenname. Ameen. Hallelujah. Maqaa isa haboo waaqaaf lafarratti isaaf kenname. Hin lol. Hin kadhanna kadhata gabaabaa kadhanna. Hallelujah. Ameen. Ati guddaadha. Ameen. Ati jabaadha. Ati aangoo qabeessa. Ameen. Ati Waaqayyoodha. Hallelujah. Ameen. Ati isa du'a mo'ee ka'eedha. Ameen. Isa waala galagashi. Hallelujah. Ameen. Isa fannoo irratti seexana qullaa dhaabedha. Isa mataa isaa tumedha. Oh, Yesuus isa mataa seexanaa tumtedha. Ameen. Elaa yeroo kana boleettii koo boleessa koo namoota karaa TV kanaa karaa YouTube kanaa ta'anii kadhachaa jiran hojii kadhannaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojiin seexanaa lafa jiru diigamu. Ameen. Maqaa Yesuus isa waaqarratti lafarratti haboo guutuu qabuun. Isa waaqarratti lafarratti haboo guutuu qabuun. Hallelujah. Ameen. Lafa taa'ee dhiiga namaa dhangalaasu, lubbuu namaa balleessu. Yaa Waaqayyo uummata fixaa jiru kanaan hin mormina. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Ameen. Diigi Yesuus. Ameen diigamu. Qolloota lafa jirtaniin kadhannaa diigi Yesuus ilma Waaqayyoo akkas jedhamee. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyoo jira kadhadhaa jiran. Jira Waaqayyo. Ameen. Ameen. Abeet inni qilleensa irratti haboo qaba. Duumessa irratti haboo qaba. Lafa irratti waaqa irratti haboo qaba. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateera. Hojiin seexanaa lafa jiru yeroo kanaa kaasee kan diigame haa ta'u. Ameen. Diigi Yesuus. Ameen.
أوروبا را أمريكا را أفريقيا را بيا إثيوبيا بيا أوروميا را الدنيا مرة يا واق Ameen. نموذج مليونين في تاجروا كنا إذا يا غوفتا نما مرة كوتة كنا نما واقف فننا را كوتة كنا إذا الدنيا كنا راسا جيكا جرو كنا إذا إيجا إنسان جرو كنا يا واق أيو أدماني مو بيا كينيا كنا ردي يا غوفتا بيا كينيا بيا إيجا بيا غوما بيا بدي كوتشو كم بربادو كنا يسوع كريستوس وراني راها ورانا Ameen. يسوع كريستوس وراني راها ورانا Ameen. يسوع كريستوس وراني راها ورانا إني كمي عارف إني كمي كيكون إني جلني كيكون يسوع كريستوس أما يكون هاري هذا Ameen. يسكن أفوري إكرات تيجي تيجي أمانتي تفكّاتي كنا سياسة فكّاتي كنا ديم يا غوفتا وأجر فكّاتي كنا ديم يسوع سيسجل كنا دابني تيلو الله ورانا يسوع كريستوس ورانا Ameen. كون يسوع ورانا بهذا يسوع كريستوس فتانسا كان هو بهذا Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. أتي لولا Ameen. أتي ندمانود Ameen. أتي ندما غررا Ameen. أتي ندما ندما Ameen. أمانتوتا كريستيانو تيا غوفتا أتي دمكسي Ameen. يا واقعيو هيدانو دوغانو هيداتشيشي Ameen. mana jirrutti waldaa jirrutti yaa gooftaa lafa jirrutti hojii diinaa kana irratti akka bobba'an lolli keenya eenyu wajjin akka ta'e adda baafannee beeknee yaa waaqayyo loluu akka dandeenyuuf nu gargaari sagalee kee waan nuti dubbatteef yaada kee waan nu mul'ifteef waan nu kadhatamteef isa si kadhanneen ol gootees waan nu gammachiistuuf hojii isaa waan rukuttuuf karaatti waan hambistuuf yaada isaa akeeka isaa karaatti waan hambiftuuf galanni siif haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Eebbifama. Ameen. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u lubaa Waaqayyo waaqarraa eebbasaa dhuma hin qabneen dachaa bara keessan jireenya keessan jiruu keessan tajaajila keessan eebbisu manni keessan gaa'elli keessan eebbifamu Waaqayyoon nafaan godhatee isinitti dhimma ba'e kun bara keessan hundumaa dhimma isinitti haa ba'u Waaqayyo furmaata sinaa godhu eebbifamaa eebbaaf ta'a. Saba Waaqayyo nutti dubbateera diinni keenya eenyu akka ta'e maqaa maaliin immoo meeshaan keenya immoo maal akka ta'e meeshaan keenya maqaa Iyesuus Kiristoos mi'a isa kan Waaqayyooti maqaa Iyesuus Kiristoosiin ofirraa ifannee diinni keenya nurraa fagaata kanaaf humni nuu kennameera aboon nuuf kennameera aboo kanatti dhimma akka baanu Waaqayyo nu haa gargaaru Waaqayyo sinaa eebbisu nu wajjin turuu keessaniif barri keessan jireenyi keessan dhiiga Kiristoosiin kan golbomame haa ta'u nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u nagaa isinitti dhaamna kan yeroo kana fakkaatu nama deebinee wal arginutti eebbifamaa. Nama kakuu chamsainu, nama kakuu nae, nama kakuu belin dandau, nama kakuu nae, nama kakuu halis yuchme, nama kakuu tadunenu, nama kakuu nae, nama kakuu chamsainu, nama kakuu belin dandau, nama kakuu nae. Nama kakuu halis yuchme, nama kakuu tadunenu, nama kakuu nae. Sodaachisa qilleensa buusee qilleensa wanta addunyaani wal harkaa fuudheetu eenyu daacheen kaakee tulluun wal guuree yoo didime heenaan kaakuu dhanga'ame iddoo anaaf yaadame danda'ummaatiin amanaa danda'ummaatiin amanaa danda'ummaatiin amanaa danda'ummaatiin amanaa kaleessa kakuudhaani gaafan manaa ba'ee hinduutu kan jedhuuni sagaleen dhaga'ee haalaleani maafan mataa cabaa gulantaa guddinaani dura kootii qabaa haalaleani maafan mataa cabaa sagantaa guddinaani dura kootii qabaa Nyaatu galaanni jabaa danuun qimsee Nyaatu Yesuus tuka kun manaana baase Nyaatu diidaana waalee eebba lafataa Nyaatu
isa na waamne jalaa na waata nama kakuu caamsaan inna'u nama kakuu naa'e nama kakuu beelli danda'u nama kakuu naa'e nama kakuu haalli si cime nama kakuu nama kakuu saduun inna'u nama kakuu naa'e nama kakuu caamsaan inna'u nama kakuu nama kakuu beelli danda'u nama kakuu naa'e nama kakuu